kaadhimamtoonnis bakkuma jirtanii kaatanii yaadannoo wareegamtoota jechuudha. Daqiiqaa tokkoof yaadannoo goota ta'a. Nega ta kepala aye jirtu baga jiraatan hojiraatan siliti tolemati egaa isinis wadii ilmaan wartanii bifa haaraa kanaan akka kanatti oomishamtee yeroo isiniif dhiyaattu nullee nu gammachiisa, isinillee ni gammachiisa. Barri 2021 ka gammachuu ka hinjifannoo nuuf haa ta'u isiniin jedha. Itti aansuudhaan akkasuma leenjistoota dadhabne kuufnee ogummaa qaban ofirraa dabarsanii ilmaan keessaniif sabaaf bakka buusuuf bifa kanaan isinii qindeessan barsiisota kanaan fayyaa nuuf ta'aa jiraadhaa isiniin jennaan. Nullee waan nuti tolu qaba. Birraa darbee bifa akkamiitii maal keessa dabarree gaafa uummanni iyyaa akka diinaatti ilaalaa ture darbe har'ammoo bifa kanaan guyyaa gaafaa walitti yaa'ee wal argee tokko ta'uu isaatii fi waraanni kun ijoollee keenya ilmaan keenya nama nuuf dhaabbate jettanii itti amantanii wajjin hirmaachuu keessaniif baga gammaddan baga gammanne isiniin jedha. Egaa itti aansuun jaala kabajaan qabaa qophaa miti jaala sanan asinitti isinii affeeraa jaal dhiiqii gara kanatti yoo xiqqoo waan qabnu waliin geenye muuxannoo qabnus yoo ta'e sagalee qabnus yoo ta'e jaallummaan keenya asirratti ana qofa fuula baruu miti akkasuma jaallan asirra turan sadarkaa rakkoo bu'aa bayii keessa darbanii uummata kanaaf nu wal barsiisan yoo maqaa isinii ta'e hadhaa hadhooftuu keessa jaala ofiraa itti wareeganii akka nama horii marmaqaleetti as keessatti dhiizeen baanu jechuudhaan nullee keessummeessan jaalle dhugaasaa jaalle obseera akkasuma ilmaan isaa wajjin jiran yoo illee kan hin daganne nuti isaan illee wal barsiisan jarri kun illee nuuma jiraatan jennu fayyaa ta'aa naa jiraadhaa jaala kootiin wal isin dabarsaa wal isin barsiisaa galatoo wal fuudha. Fada kabajamtoota uummata Oromoo bal'aa bakka kanatti qaamaan argamtanii eebba miseensota waraana bilisummaa Oromoo kallattiidhaan hordofaa jirtan uummata Oromoo karaa adda addaa sagantaa kana irraa qooda fudhachaa jirtan kabajamaa akkasumas ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Birgeedii lammaffaatti ajajaa Abbaa Cibraa Waamaa Qaxqaxoo Jaal Guutuu
kabajamtoota miseensota gameeyyii waraana bilisummaa Oromoo eebbaa ilmaan Oromoo kanarratti gurmuu isaanitti dabalamuu irratti hirmaachuu dhuftan akkasumas kabajamtoota uummata Oromoo maraaf baga guyyaa irraa geessanii isiniin jedha. Qabsoon bilisummaa Oromoo akkuma beekamu waggaa 45 darbaniif Oromiyaa walabaaf Oromoo bilisa baasuuf godhame, Oromoo biyya abbaa isaa irratti mataa akka ol qabatu godhame, seenaa qabsoo Oromoo keessatti bakka irra gahamee hin beekne har'a gahuu keessaniif jala bultii mootummaa walabaa Oromiyaa ijaarrachuu keessan uummanni Oromoo baga geessanii baga geenye isiniin jedha. Yeroo waggoota muraasumallee darba waggoota 4 dura gammoojjii Oromiyaa keessatti illee ilmaan leenjifachuun diinatti ulfaatee gammoojjii biyya hambaa Eertiraa fi Keeniyaa keessatti waraana leenjisee biyya kan seensisu addi bilisummaa Oromoo har'a wareegama jaallan qaqqaaliin baasaniin xurree dhiigaa lafeen isaan saaqaniin galma mootummaa garboonfataa jalatti magaala keessatti waraana leenjifnee eebbisuu danda'uun Oromootiif boqonnaa haaraadha. Baga gammadanii baga gammanni isiniin jedha. Akkuma beekamu biyyi kun haala keessa jirtu namni hunduu argaa jira. Gaanfi Afrikaa Itoophiyaa irra darbee gaanfi Afrikaa dirree waraanaa yeroo ta'aa jiru kana keessatti waraanni bilisummaa Oromoo dammaqinsaan wareegama kaleessa baasu wal'aansoo diina wajjin itti jiru daraan dammaqee ilaaluudhaan bakkattiyyuu namnu yeroo qawweetti amanee biyya jiguuf deemtu kan ofirraa dhiibaa jiru waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo hoogganaa jiru abaa'oo woboon baddaa gammoojjii magaala baadiyaa kaaba kibba giddu galeessa toon jedhin boobaa diinaa jalatti ilmaan Oromoo gootota qaqqaalii gara kuteeyyii saba isaaniif falmuu danda'an ga'umsatti horee leenjisee diina irratti bobbaasuun bakkayyuu cabsaa waan jiruuf baga guyyaa kana geessanii isiniin jedha. Milkii fi injifannoo argame qofa miti haalli biyya kana keessa jirtu haalli Itoophiyaan itti jirtu waan yaaddoo yookiin immoo milkii fi kufaatii gammachuu fi yaaddoodhaan kan guute ta'uunsaa ifadha. Haalli amma biyyi kun keessa jirtu bakkattiyyuu waraana gurguddaatu deemaa jira. Ibiddaatiin namni gadi wal qabee maatiin mancaa hawaasummaan mancaa dinagdeen kufaa lubbuun namoota akkuma kitilaa darbaatii jira. Miidiyaan addunyaa mootummoota gamtooman dabalatee biyyoota warra lixaa irra dhowwee dhaabbatanii iyyaa jiru. Oromoon kana keessatti dantaasaa tikfachuuf wareegama dhufaa darbaa kafalee fiixaan baasuuf yerootti qabsaa'aa jirudha. Kanaaf qabsoo keenya milkiin goolabuuf jabaachuu qabnan jedha. Ayyee maaliin geggeessitu